miidiyaa gubbatti walqeequu irraa gara lafatti wal ajjeesuuf walitti dhaaddatu murtii guutuu fi masarat dhaabaadha. Yaadota wal faallaa miidiyaa gubbarratti walqeequun isaanii kan beekamu keessumaa erga Abdiillee interviyuu masarat dhaabaa goote boodarra hedduu takka jechootaan wal jala bu'aa kan jiranidha. Haa ta'u malee guyyaa irraan tanaa du'a booniitiin wal qabatee jechoota wal faallaatii fi walqeequu isaaniitiin akka malee masarat dhaabaadha aaruun murtii guutuu akka ajjeesuuf jirtu dhaaddattee jirti. Kun ammoo gama seeraatiin akkamitti ilaalama? Sagalee isii dhaggeeffannee walitti deebina. Baganisa godhe ganaan lubbuusaa balleessa baay'ee. Haati koo haaluutu maas waan inni godhin argitan nageessa. Anatu godhamu. Abbaan fedhe naa himatu na kassasaan ajjeesa. Dhiisuun kazzaa bu'aala dammoo indeet hin darbeeqa. Egaa sagalee isii akkuma dhaggeessanii dhaadannoo isii goote yoo feetan na kasastan malee hin dhiisuu ajjeesuuf hin jira kan jedhudha. Wanni kun akka heeraa fi seera biyya keenyatti akka nama ajjeesatti ilaala yookiin ammoo akka nama ajjeesatti nama agarsiisa. Namni tokko nama tokkoon sin ajjeesa jee itti dhaaddachuun qixuma nama ajjeesatti ilaala seerri. Kanaaf wanni kun gama seeraatiin akkamitti ilaala? Kana warra seeraatiif dhiifna. Gama kaaniin ammoo akka yaada keenyaa fi akka nama Oromootii fi akka ijoollee saba tokkotti wanni kun waan isaanirraa hin eeggamnedha. Kanaaf keessumaa warri masarat dhaabatti dhiyaatanii fi murtii guututti dhiyaatanis walitti fiduun rakkoo jidduu isaanii akka irraa fixan isiniif dhaama. Booda murtii guutuu keenya waatee jedhanii boo'u masarat dhaabaa teenyaatu waatee jennee boo'u irra amma ijoollee walloota tanaa yeroo walitti fayyisuun hunda caalaa maqaa keenyaa fi waan hundaafuu furmaata.